Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Ameen. Jaalatamtoonni fi kabajamtoonni maatii Waaqayyoo biyya keessas biyya alaa teessanii fuula miidiyaa kana nu daawwachaa kan jirtan nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Egaa amma kan argamnu kutaa lallaba Salaalee mana lubummaa Aanaa Sulultaa jalatti kan argamu mana kiristaanaa Tulluu Gammachuu Ayyaana Ilmaa Wareersoo Maallimaatti argamna. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Maatii Waaqayyoo warri Kiristoos jaalattan maqaa Waaqayyootiin akkam jirtan, akkam yeroo kana geessan, Ameen. Maqaa Waaqayyoo kan galatoomee fi galanni isaa kan babal'ate haa ta'u. Egaan wanti amma mana amantaa amma isin laalchisaa jirru kun mana amantaa qulqulluu Baalawaldii Tulluu Gammachuu yookiin Dabrafessaa Qidduus Baalawaldii jedhama. Kan argamu ingidee mana lubummaa Aanaa Sulultaa ganda Wareersoo Maallimaa Illaammuu Roobaa keessatti argama. Manni amantaa kun erga calqabamee ijaaramee calqabeetoo taabonni erga itti galee calqabamee mana amantaa kana iddisaan hin godhamnee fi manni amantaa kun gara waggaa 45 wayii lakkoofsisee jira waan ta'eef qorqoorroon isaa humna ol dadhabeetoo baay'ee dhimmi isaatoo jira. Qorqoorroon kun abbootiin mana amantaa turre sirna qiddaasee gizee gaggeessan yeroo ammaa kana baalli iddoo tokko tokko baallii teechisuudhaan jaanxilaarree qabatanii sirna qiddaasee amma gaggeessan dirasii gahatoo jira manni amantaa kuni. Qorqoorroon kun umurii dheeraa waan lakkoofsiseef namni irra ba'eetoo qorqoorroo kana qorqoorroo biraatirreetti qayyareetoo maal jechuudha. Bexaam ulfaataadha namni gaafa irra ba'e qorqoorrichi baay'ee moofa'ee jira waan ta'eef humnaa ol indoom yabaasee adagaa biraa fidannee shakkineetoo ammatti koreen mana amantaa ammoo halkanii guyyaa hirriba dhabuudhaan olii gadi kaatetoo gamoo haaraa calqabsiisee baay'ee tattaafachaatoo jira waan ta'eef warri Waaqayyo jaalattan warri maqaa Waaqayyootiin amantaa kana qabdaniitoo jirtan ingidee hundumti keessanuyyuu loomii 50 nama 50tti geetidhaa tokkotti baadha akkuma jedhamu hundi keenya ciqilee keenya harka keenya gaafa diriirsine taabota kana mana jijjigaa kana keessaa baasnetoo mana gaarii kanatti galchuu hin dandeenya waan ta'eef maqaa Waaqayyootiin akka nu duukaa dhaabbattanii harka keessan akka nu diriirsitan maqaa Waaqatiin adaraan isiniin jedha. Akkuma laallamu lafti isaatirree amma yeroo ammaa kana minxaafii gaariin qabu minxaafii waggaa dheeraa lakkoofsiseetu jira. Girgiddaan isaatillee biyyeen ingidee waggaa dheeraa waan tureef biyyeen irraa gadi jijjigeetoo maal baay'ee haala nama gaddisiisu keessa jira waan ta'eef akkuma mul'atu ingidee kun amma gara waggaa 40 wayiiti kan lakkoofsisee mixiintillee amma mukoolirree jiran mixiinillee goddeetoo waaltan isaa kun amma cabuudhaa ka'ee dirasii ga'eetoo jira. Arra jigaa boru jigaa sigaatii guddaa keessa jirra waan ta'eef warri maqaa Waaqayyootiin Waaqayyo jaalattan nu faana jaajja adaraa keessan isiniin jenna. Maqaa Waaqayyootiin adaraa isiniin jenna. Adaraa keessan duukaa dhaabbadha. ወስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን። አሜን። Manni kiristaanaa kuni kan hundeeffame bara 1972 yoo ta'u amma ammatti waggaa 45 kan lakkoofsisedha. Egaa manni kiristaanaa kuni egaa ijaarame yookaan immoo tajaajila kennuu egaa jalqabee waggaa 45 kanaaf haaromsi tokkoyyuu kan isaaf hin taasifamne waan ta'eef yeroo ammaa kanatti haala nama gaddisiisuu irratti kufee argama. Kunis immoo keessa seennee tokko tokkoon isaatiin abbootiin akka nu hubachiisanitti akka viidiyoodhaanis isin laalchisutti jechuudha. Manni kiristaanaa kun yeroo ammaa kanatti qorqoorroon baddaa irra jiru hundumti isaayyuu huurateetoo abbootiin yeroo tajaajila sirna qulqulleessaa yookaan immoo qiddaasee raawwatanitti illee amma xilaa ofirra qabaniitoo tajaajila kennuutti ga'anii jiru. Dhugumaan namoonni iddoo kanatti viidiyoodhaan waan ilaalamu kanas waan isinitti agarsiisnu kanas hundumaa daawwachuu dandeessu. Keessa seennee haala jiruusaa baay'ee kan nama gaddisiisuu fi haala baay'ee fokkisaa irratti argama jechaadha. Kanaaf abbootiin keenya yeroo kanatti harka isaanii gara ummataatti gara saba Waaqayyoo hundumaatti diriirsanii mana kiristaanaa haaraa hojjetamaa jiru kanarratti akka harka keessan nuuf diriirsitan jecha waamicha dhiyeessaa jiru. Kanaaf immoo yeroo gabaabatti mana kiristaanaa kana yookaan immoo taabota Waaqayyoo kana mana kiristaanaa isa moofaa yookaan immoo ciccitaa ta'e kana keessaa baasnee gara haaraa ammaa kanatti galchuudhaaf kaka'umsa sabakaa mana kiristaanaa kana akkasuma koreewwan mana kiristaanaa tajaajiltootaas jiranii fi akkasumas immoo hawaasa naannawaa jiraniin obboloota biyya alaa jiraataniin manni kiristaanaa haaraan kana fakkaatu kun eegalamee jira. Kunis eegalamee humna baay'eedhaan sadarkaa kanarra ga'ee jira.
Garuu ammatti immoo haala yeroo ammaatiin wal qabsiisee humni inni gaafatu baay'ee ta'uu isaatirraa kan ka'e maallaqa guddaa waan gaafatuuf mana kiristaanaa kana immoo xumursiisuudhaaf yeroo dheeraa gaafachuun isaa beekamaadha. Kanaaf sadarkaa beetaskaanii inni jalqabaa kun irra jiru immoo haala nama gaddisiisuu fi amma abbootiin xilaa qabatanii qiddaasee qiddasuu jechuun maal akka jechuu akka ta'e ilaala. Kanaaf furmaata waarawaa ta'e barbaada waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti mana kiristaanaa kana xumuramee akka garanatti saboonni waaqayyoo galuuf hundumti keessan saboonni waaqayyoo biyya keessas biyya alaas jirtan waamicha hafuurawaa isiniif taasisu kana hubattanii akkaawuntiin koree ijaarsa mana kiristaanatiin kan baname asirratti fuula kanarratti isiniif keenya waan ta'eef gama sanaan gumaacha keessan akka taasistan asumaan waamicha keenya isiniif dabarsina. Dhugumaa dubbachuudhaaf mana waaqayyootiif birmachuu kan qabnu mana waaqayyootiif ga'uu fi kan dandeenyu yeroo ammaa kanattidha. Manni kiristaanaa kun haala nama gaddisiisu haala baay'ee nama naasisu keessatti argama yeroo kanatti. Manni kiristaanaa magaalaa keessa jiran haala miidhagaadhaan tajaajila miidhagaa argachaa yeroo jiru. Asitti garuu abbootiin keenya baay'ee dhiphachaatii yeroo tajaajila gaggeessanillee baay'ee haala nama gaddisiisuun wantoota baay'ee dabarsaa jiran. Kanaaf abbootii kanaaf qaqqabuun mana kiristaanaa ishee baadiyyaa nama isheedhaaf ga'u kan hin qabne kanaaf ga'uun immoo eebba waaqayyoo irraa kan nama argamsiisu waan ta'eef hundumti keessaniyyuu gara nama hin qabne kanatti gara nama tumsu dhabeetoo rakkachaa jiru gara abbootii rakkachaa jiru kanatti dhuftaniitoo bakka jirtan hundumarraa eebba waaqayyoo akka ittiin qooddattan amma humna keessanii hundumti keessaniyyuu wantoota ergaa darbu kanas sheer gochuudhaan haala garaagaraatiin namoota biraan geessaniitoo yeroo gabaabatti abbootii keenya gargaarree beetaskaanaa isa ijaaramaa jiru kana dafnee xumurree taabota waaqayyoos immoo gara isaa haaraa kanatti akka galchinu asumaan waamicha keenya isiniif dabarsina. Sirriitti hirmaannaa keenya taasisnee yeroo gabaabaa keessatti mana kiristaanaa kana akka xumurru waamicha hafuurawaa isiniif dabarsina. Galanni waaqayyoof haa ta'u galatooma. Amarranee galaa qodaa guguutannee guduunfannee keenya dhoksine lakkoofne garuu boroon jiru qodaa keenya keessa waaqayyo fuullannoo eenyutu eebbisa garuu boroon jiru qodaa keenya keessa waaqayyo fuullannoo eenyutu eebbisa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiini. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan biyya keessas biyya alaas kan jirtan nagaa Waaqayyootiin nagaa isiniin jennaa. Ulfinnii fi kabajni Waaqayyo isin faana yaa ta'uti. Egaa maqaan koo Gazzaanyi hin jedhama. Barreessaa koree misoomaa mana amantaa qulqulluu Baalawalliiti. Egaa amma iddoon itti argamnu saayitii yookiin immoo iddoo itti gamoon haaraan mana amantaa Dabra Fissaa Qulqulluu Baalawallii itti ijaaramaa jiru keessattidha. Akkuma jalqaba siraa abboonni keessaa yaada isaaniitiin isiniif himaa turan manni amantaa tun ergaa hundeeftee manni gamoon tajaajila kennaa jiru kuni waggaa 45 kan lakkoofseedha. Waggaa 45 kana keessatti haaromsi tokko kan hin taasifamne ta'uu irraan kan ka'e isa sanillee suphuudhaaf illee haalli mijataa waan hin jirreef gamoo haaraa ijaaruun fala mana amantaa kanaati kan jedhu karoorfannee akka komitee mana amantaa kanaatitti bara 2011 dhagaan bu'uuraa eebbifamoo abbaa keenya Abuna Qawustoosin taa'eera. Yaa ta'uti bara 2011 dhagaan bu'uuraa yaa ta'u malee manni amantaa kun baajata gahaa waan hin qabneef waggaa sadiif baajata barbaaduudhaan kan taa'amedha. Waggaa sadiif dhagaan bu'uuraa taa'ee osoo ijaarsi isaa hin eegalamin kan ture. Garuu yaa ta'uti qabeenya manni amantaa kun qabu qabeenya baargamoo xiqqoo ishiin qaba waan ta'eef isa gurguruudhaan faawundeeshinii mana amantaa kanaa bara 2014 eegale jechuudha. Gamoon kun erga ijaarsi isaa eegalee waggaa 3 lakkoofseera jechuudha yeroo ammaa kana. Waggaa 3 kana keessatti maaltu hojjetame kan jennu yoo ta'e fuutiin irraa qabee gireed biimii wanni jedhamu muluun isaa dhumateera. Ammatti jechuudha. Kolonoolli sadarkaa guutumaa guututtis guutamuu baatan kolonoonni keessa muluun isaa jechuudha. Meetira 3 kan guutame jira, 6 kan guutame jira.
ammas oleen isaanii meetirri 3 kanaaf jira 12 kanaaf jira meetirri jaallee kanaaf jira jechuudha kolonoonni jechuudha amma jiran yaalaafan jechuudha gireed biimina akkuma dura silaa tuquu yaaletti muluu laftisaa dhumateera jechuudha egaa amma kolonoota kana xumursiisuudhaaf baajata koreen misoomaa kun harkarraa hin qabu gargaarsa manni amantaa kun yeroo ammaa kanaayyuu ammaa kana kan dhufe gargaarsa ijoollee biyya hambaa asuma naannoo kanarraa fagaatanii deemaniinidha jechuudha. Isaanis immoo namni jireenya mataasaa gaggeeffata waan ta'eef baay'ee itti ulfaachate kan jiru jechuudha. Ijoolleen kunis yeroo ammaa kanatti nu harkaa dadhabaa kan jiran jechuudha. Baasiin itti baay'atee. Yaa ta'uti ijaarsa kana itti fufuudhaaf amma baasiin guddaa waan nu gaafatuuf baasii guddaa humna sabakaa koree mana amantaa kana ol ta'edha jechuudha. Amma yeroo ammaa kanatti kan herreegni nuti ofirraa qabnu jechuudha. Indoom idaan hojiin yeroo ayyaana gooftaa dhaloota gooftaa keenya Yesuusitiif qophaa'e hojjetame kireediitiidhaan kan hojjetame yeroo sanitti inni sunuyyuu ammaan kanatti naannoo beergaa 30 idaan odoon kaffalamin mana amantaa kanarra kan taa'ee jirudha. Akkuma agartaa jirtan immoo hojiin barandaadha jechuudha. Hojiin arkii guutumaa guututti dhumateera jechuudha yeroo ammaa kana isa kanaan amma kireediitiirra kan jiru hojii itti aanutti fufsiisuudhaaf immoo akkuma argaa jirtan kan kolonoonni keessaa kun jechuudha kolonoonni 8 kun walidha jechuudha gara hojii duumutitti darbuudhaaf kolonoota 8 keessaa kana hidhuudhaaf ammas birata nu barbaachisa simintoo nu barbaachisa ashawaa nu barbaachisa isallee yeroo ammaa kana harka keenyarraa wanti nuti qabnu yoomtuu hin jiru jechuudha. Akkasumallee xaaraan isaa kun jechuudha duumidhaa qabee hanga iddoo duumin irraa ka'urraa harkiitti kan gadi hidhamu biranni isaa akkuma viidiyoo irratti ilaalaa jirtan kana hidhameeti kan taa'e jiru inni kunillee rakkoo baajataatiin jechuudha adda kan cite hojiin isaa itti aansee hojii itti aanu hojii duumii fi koloniiwwan kana keessa hatti hafan hidhuudhaaf meeshaalee nu barbaachisan qabna jechuudha warreen meeshaalee dhallee nu gargaara barbaadanii tokko feerroo abbaa 8 lakkoofsan 250 kan nu barbaachisu akkasumallee feerroo abbaa 10 lakkoofsan firee 30 kan nu barbaachisu akkasumallee feerroo abbaa lakkoofsa 14 fireedhaan gara firee 142 kan nu barbaachisu feerroo abbaa 16 lakkoofsan firee 6 kan nu barbaachisu feerroo abbaa 20 lakkoofsan naannoo beergaa 20 kan nu barbaachisu jechuudha. Walumaa galatti gatiin ashawaa simintoo xaxara osoo hin dabalatin jechuudha gatiin feerroo amma nu hafan kunutuyyuu gara birriitti yoo jijjiirru jechuudha gatii amma meeshaan irra jiruun gara birrii 700tti kan siqudha jechuudha herreegni isaa kan nu barbaachisu waan ta'eef egaa maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan yeroo ammaa kanatti komiteen mana amantaa maallaqa kanaanitiyyuu gatiin beergaa 30tiyyuu irratti hafee jira waan ta'eef osoo hin kaffalamin isa kana rakkoo kana hubattaniitoo deeggarsa isinirraa barbaachisu akka nu taasistan maqaa baala walliitiin adaraa isiniin jennee isin gaafannaa. Utuu ofaaf jennuu dureessa ofiin jenne mana waaqaa jaruu dhagaa uluufine ga'ee mana waaqaa manuu harkaa hojjeta isumatiin bonnoo nurkaa galaafata ga'ee mana waaqaa manuu harkaa hojjeta isumatiin bonnoo nurkaa galaafata. Ittaanaa bulchaa koree ijaarsati akkuma amma agartan koreewwan asitti argamnee ijaarsa gamoo kanaatiif hirmaannaa goonee abbootii keenya qabannee asirratti irra argamne kun rakkoowwan garaagaraa kana dura ka'an naannoo kanatti jiran mana amantaa keenya rakkina keessa jiru daandii irraa fageenya inni qabu waan baay'ee kan nu qonnomeen hanga ammaatitti mana amantaa keenya sadarkaa miidhaa kanarra waan jiruuf isa miidiyaadhaan
biyyoota kiristaana ta'an yookaan alas jiraatanii biyyoota hundumaa waamicha goonee miidiyaa kanaan rakkoo nu irra jiru rakkoo manni amantaa keenya qabu qulqulluu Baalawaldiin qabu kana akka nu hubatanii jenneeti guyyaa irraa kana siyyaamnee miidiyaa kanaan rakkoon keenya ifatti bahee akka mul'atu qote bulaan naannoo kanaa baay'ee moti namoota muraasa waan ta'aniif humna ittiin gamoo kana ijaaran waan hin taaneef isallee akka nu hubatanii jennee mana amantaa kanatti irra qophii kana nu qopheessitanii asitti dhuftanii akka uummata fuulduratti mul'atee miidiyaawwaniin nu darbee obboleeyyan keenya bakka jiran hundatti garaa nu naanii rakkoo kana nu ilaalan bichaa uumaan goonu koreewwan uummanni filatee waadaa gallee asitti mana amantaa kana wajji fiigaa jirru bichaan waan inni ijaarre fi sababa kana hunda laaluudhaan akka harka nu diiggattanii jaalalaan gara keenyatti dhuftanii nu gargaartan mana kana akka waliin xumurru waan jedhuun warri koree akkanatti xaaraa jirra sadarkaa kanarraan geenye uummanni keenyallee kana laalee uummanni naannoo biraa fageenya irraa nu gargaaranii qote bulaan naannoo keenya uffedhanii rafanii nu laaluu hin qabanii kakaasii goonee akka isaan mana kana ijaaran akka isaan mana amantaa kanatti dhiyaatan mana kana ijaaruu qofti bichaan gahaa miti yoo ijaarree namni keessa hin jiraanne burullee umaa godhuu hin danda'u waan ta'eef gara mana amantaatitti dhufanii uummanni kiristaanaa marri waan kana hubatanii akka harka diiggatan waan qabanirraa hoolaa tokko waan qabanirraa qarshii 10 mana amantaa kana gargaaranii yeroo dhiyoo keessatti salphina mana amantaa irra jiru kanarra baafnee gara kanatti taabota keenya akka finnu jenneeti guyyaa kanatti naannoo mana amantaa keenya kanarratti argamne erga ji'a tokkooti wanni hojii dhuunfaa keenya hojjenne hin jiru hojii guddaa hojii mana amantaa kanaa barbaachisan bal'aa hojjechaa turre kanaaf akka aanaa sulultaatitti manni amantaa kun godina Shawaa Kaabaa jala jira baay'ee miidhamaadha qabeenya illee waan baay'ee akkas qabu qabeenyi inni qabu waan muraasa waan ta'eef kana obboleeyyan abbootiin amantaa hundi nu laaltanii akka nuuf gargaarsa gootan fuulduraafis akka nu faana dhaabbattan jenneeti akka koree ijaarsa mana amantaa kanatti har'a obboleeyyan keenya miidiyaa kanaan akka nu dabarsan akka isaan nu gargaaran carraan isaa tokkicha kana warra ala jirtan akkuma amma himatame ulaagaalee mana amantaa kana hafe barri illee wantoota barbaachisan illee qaalii nu seentanii warri fageenya irra jirtan barri itti nu gootanii qulqulluu Baalawaldii keenya akka mana isaa jijjiirree to ijaarru jedhee tanan maqaa ittaanaa bulchaa koree ijaarsatiin uummata kiyyaaf ibsuu barbaade fayyaa sinaa godhuu jiraadha. Yoo xiqqoolaanne fi baay'isne fuudhanna abdiin keenya borii singoo gulaalessa kanaaf ijaarroo mana waaqayyoodha manni keenya borii yoomnu qophaadha kanaaf ijaarroo mana waaqayyoodha manni keenya borii yoosnuuf qophaadha. Kanani jechuu barbaadu amma taabonni keenya kun erga masarratamee waggaa bara 1972 jammaree hamma umuriin isaa gara waggaa 45 ta'ee jira. Dheerina gizeetiin taabonni kun xaaranii fi wanneen isaa baaltanii mixiidhaan nyaatamee waraajinii fi baaltaa wal gallakkisee amma qorqoorroon ciccitee sirriitti gingilchaa ta'ee taabota waaqayyooti irratti gadi roobaa waan jiruuf abbootiin illee gizee tajaajila kennan qorqoorroo fi saafaa jala godhanii achii bishaan waraabanii too gadi naqaa too rakkina baay'eedha manni kun kan qabu. Amma immoo isa keechaa baafna jennee xiratiin nu godhin hin jiru
carraaqqiin nun godhin hin jiru. Kunoo taabonni kun jammarame, isaan kun jammarame. San keessa baafnee kanatti galchuudhaaf irratti guddaadha kan godhamaa jiru. Namni immoo kanaan duras hirmaachatti kan jirtanii rabbi isin haa galateeffatu, waan galatoomadha. Amma namni tokko tokko amma mana ofiitti mana ergisaa kanatti mana toletti mana xaawulaan keessa rukutamee firaashin dambanyaan bu'ee korniisin dambanyaan jiru keessatti mana ergisaa kanatti kan galaa jiru. Taabonni Waaqayyoo kun garuu mana biyyeen dhangala'utti mana uratee dhumetti suphuudhaaf illee qorqorroon kan cicciteetoo baay'ee nama sodaachisu keessa waan jiruuf baay'ee kan nama gaddisiisu taabonni kun kan keessatti argamu. Warri keessa jirtanis warri ala jirtanis kanaan duras gargaaratti kan jirtanii namni taabota Waaqni jaalatuuf namni Waaqa jaalattan akka as keessa mana kana rakkisaa kana keessa akka baafnu harka keessan akka nu zaraggaatanii too nu gargaartan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Amma taabonni tajaajila kennaa jiru kun bara 1972 nama baay'eedhaan nama 500 oliin kan ijaarame. Amma immoo irraa qabaleen gimmaanni kana xalamee nama muraasanii warraaqaa kan jiru. Humni amma jiru kun humna kana fiixa baasuu waan hin dandeenyeef warri Waaqni jaalatu warri Waaqa jaalattan warri ala jirtanis warri keessa jirtanis gargaarsa nu gootanii too mana dadhabee mana ciccitee suphuudhaaf illee namatti hin tolle kana keessa akka nu gargaartanii too baafnu maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Namni ammaa kun namni amma irra jiru kun fiixa baasuu waan hin dandeenyeef homaa godhuu hin dandeenyu. Kophaa keenya kanaan duras baay'ee gargaaraa jirtan ijoolleen biyya alaa jirtanis ammas nu gargaartanii sirriitti akka mana kana keessaa baafnee mana gaarii kanatti galchinu akka nu gargaartanii jedha. Xiqqimuma keessanirraa qannaftaniiti duras ammas bu'aa keessanirraa qannaftanii akka nu gargaartan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Ulfaadhaadha maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu hin jedha. Maqaan koo Qees Gabree Biragaan jedhama. Tajaajila mana amantaa kanaati. Gidee tajaajilu gamoon kun baxaamitti dadhabee rooba isaanii irraa bishaan nutti dhangalaasaa gidee foon Waaqaallee kenninu bishaan samaa irraa nutti gadi dhangalaasaa jira. Baxaamitti wanna turee jiraatufu namni wuccitti jirtan keessa jirtanis kan ilaaltanii qarqaarsa akka nu gootanii hin jedha.